كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى. الحمد لله غرغر ربي قداتين سغنتا ويار إندي فني دحن جر أكلا كوف سجراتي برحاريا كوم توقف ديبا فريف أفتم لما فاحر أيقل هر إيقويا محرم توقف بركم توقف ديبا فريف أفتم لما أكلا كوف سجراتي August diidama barkuma lamaaf diidama kalaakusa milaadiyaatti guutahu guyyaan guyyaa kamisaati. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aa jaarmee bultiitiin eegalla. Iyyannoo alhaada dabre dhihaateef murtii sheeka keenya akka itti nuti isiniif dhiheessina. Daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa, Daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Daddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلوى مسلمة لقيفتوتا هردوفوتا تيفي نور الهدى جالتوتا بروغراما ددتش جاللا ورين خرفويتني قبويتني يروج أفاه تربانت ديبسا إيانا تيسني harka addarra kaayattanii eeggataa jirtan deebisaan iyyannaa tan teessanii akka armaa gadiiti. Waa hunda dura bismillaahi irrahmaani irrahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Iyyannaan dura akka jettu obboleessi keenya tokko abbaan iyyannaadha akki jiru akkuma ilmi namaa tokko yeroo fuudha fedhu biyyoota adda addaa keessa intala takka ta fuudha fedhu mala dhawatee bakka isin jirtu san dhaqee jaartii godhatutti anilleen intaluma saba kiyyaa takka Oromiyaa dhaqee akkasitti duuba isii tana gaadhi maddee fuudhee achi dhiisee biraa dhufee garuutu yeroon gartee isii biraa dhufu kana si dhufeetiin silaala je'eetiin biraa deeme dubbiin akkuma ja'anittu magaalaan akka dhaammataniin taatu akkuma ja'anitti haalli gartee biyyoota adda addaa kun cuftinuu waan jijjiiramaa deemuuf isii tana gartee deebi'ee dhaqee ilaaluu hin dandeenye. Karaa tokkoon heeraa fi seeraan maletti biyya namaa takka keessaa bahuun ni jabaata. Karaa tokkoon aniin kuni nama gartee warraa fi ilmaan alaa qabuu halisqii isaa barbaadu. Haalli kun duuba hedduu rakkina narra fideetiin dalagaan tiyyatuun yeroon si dheertuudha. Hojiirraa galee nyaata godhee huccuu miiccadhee if tajaajiluun hojii tiyyaa wajjiin rakkinni guddaan narra gahee kana gubbaadhaan akkuma gartee uumaan gartee ilma namaa kun cuftinuu addaa namni tokko gartee warra maletti yeroo dheertuu jiraachuu danda'u gariinis warra dhabee warra maletti jiraachuu hin dandeenye jira akkuma dhalaan hedduun siidhaa tagartee jaarsaan maletti jiraachuu dandeessu. Gariin tajaarsa dhabuu hin dandeenye garuu malachuutu akkasi. Garuu tanaaf jecha awwarra gartee jaartii biraa dhabuu hin dandeenye sunirraa tokko tanaaf jechaan rakkoo takka gartee mataa kiyya keessana jirtu haadha mana kootiitiin waa hunda dura marii hadheetiin hojjedha jeetiin haadha mana kiyyaatiin yaa haadha mana kiyyaa akkaan ittis biraa deemee fi haalaa fi xabi'aa kiyyallee na beeyta. Wahiinsi mari'achuu fedha mari'itiyatana naa dhagahiin je'een tolee himadhu naan jette akkasittiin duuba arra aniin kun jaarsi kan keeyyoon gabbee hamtuu dalage ta duraa rabbiin nan dhiisu atillee gurra keessi bada
jaarsi keenya makkanaa akkanaa siin je'ani duuba tanaa wajjin khaniin siin hin mari'anne har'aa yoon ka'ee fuudhee qalbii teetii bada jechuufiin siin mari'adha hayyee akkaan hamtuun daleen yaada mana kiyyaa siin jaaladhaati hayya manaa godhii niin fuudhaan jeen waan asirratti gaa rakkoon harkaana qabdu khaniin waanin sila hojjechuu fedhe kana warra keenyaa fi namootaan jaaladhu kan adda addaa kana bira jiru kana bira hin jirre nam tokkoon hin mari'atin isiin kophatti isiidhaan mari'adhe kan nam tokko waan keenya kana hin beekne anumaa fi isii fi rabbii tokkicha malee rakkoo tiyyatana bitaa mirgaan duraa boodaan laaluu dhiiftee jecha afaan guutuutiin ani yoo dhugumaan gartee ati jaarsa kiyya taate kan fuudha irratti naan mari'attu taate ani fuudha kanatti hin danda'u yoo rabbii tokkicha si uume sodaatte akkana jetteen irratti hin fuudhinii naan jette. Irbuu isin gartee na goosifteef kanaa jechaan yoon kee isii dhooysee fuudhe rabbiillee na qixaaxa je'eetiin sodaadhe bakka tana keessatti ana rakkoo guddoo keessaan jira haadha mana kiyyaatii tanii sirrii mari'adheen rakkoo tiyya tana gallaltaaltee rakkoon dhibdeen dhiiraa maaliira rakkoon saa karaa hedduutti harkaa isa qabdii dhugaa nuuf carraaqaa jiraan kun isin dhokattee narratti kakachuun sii huni hedduu na yaachise yaada addachaa jaalalaa mee marii tiyya sana furmaata tokkoon na dhaqqabaadhaa jaa obboleessa keenya kun mee dhaggeeffadhaa obbolowwan gaadu gaafii dhageessanii deebisaa waliin haa dhaggeeffannu yaa obboleessa keenya ka islaamaa yaa nama keenya siifi fakkaataan keetiis anilleen suma wajjin haa jiraadhu wanni gartee nuti akka dhiiraatti beekuu qabnu hayaa warra qabuu fi warra hin qabne jidduu irra hedduun nama wallaalaan yoo jaartii isaa mana bal'aa godhee fi fedhu makiinaa bitee hulaa dura kaayee mana bal'aa meeshaa waan isii barbaachisu waan nyaattu waan dhuydu mana keessa kaayeef intala takka hawaa takka maaltutti irrate warra gaafii kana nu gaafatu jira jaartiin tiyya kunoo ama tokkoo fi marree addaan teenye kanii waa hunda godhee fi mana nyaata dhugaati wanitti irrateen jirtu akkanumaa wajjin kaatee heerumtee jamee dhaggeeffadhaa jara keenya dubbii ajaa'ibaati bara wanni bakka tana rakkoon jirtu maali ta irra hedduun dhiiraa wallaala isaa wajjin sammuu isaa keessa jirtu intalti dhalaa takka eega gartee mana godhanii fi nyaachisanii obaasanii daara baasanii waan isiin barbaaddu godhaniif maaltutti hafee umaa wanitti irrateen jechuudha sammuu isaanii keessaa qaban garagallee wal gaafanna duran talti dhalaatun maal dhabdee warra isaaniitii dhufti ilaalla jara keenya waan kana haa beeynu intalti tun mana isaanii keessaa maal dhabdee dhufti nyaata dhabdee dhugaatii dhabdee waan uffattu dhabdee lakki wanni isin dhabdee as dhufte haqa firaashaati haqa firaashaa kana abbaansi haajaan baasu obboleessi adeerri eeysumni ilmoon siidha wanni biyya manarraa haatee biyya fagoo keessaa haatee ilma dhiiraa heerumtuuf waan irraa irratee maal haqa firaashaati jedhu intalti dhalaa takka hukmi shari'aa keessatti odoo gurbaa tokko heerumtee gurbaa sanirraa sababaa fayya dhabasaatiin hedduu warri gartee fuudhee ofirratti jaartii wajjin ciisuu hin dandeenye ka fuudhee ilma xiqqaa ta'u wajjin ciisuu hin dandeenye jira dhukkuba hukmii shari'aa keessatti haqa firaashaa dhabuudhaaf intalti har'a gartee heerumte buru haajaa na baasuu qaba an isaa wajjin jiraachuu hin danda'u yoo jette guyyaa boruu fasqii barbaaduu dandeessi nallee hiike jechuudha yoo feete baatii jahaas amataas fedhinnaa siitiin obsuuf dandeessi akkuma san ilmi dhiiraalleen intala dhalaa takka fuudhee akkuma dhiirti dhukkuba qabdu dhalaa dhukkuba qabu jira ka dhiira hin dandeenye jira dhukkubni kanaallee yoo argame intala tanaa wajjin hamma isii wal'aanatu waan kana inni wal'aanu hospitaalli hammuma sanuu dhaafadhu hin danda'u yoo hajuute gadhiisee fuudhuu danda'a akkuma san isinis duuba wanni gartee intalti dhalaa takka mana isaanii irraa baatee heerumtuuf haqa firaashaa barbaadaafi duuba tanaaf jecha jaarsaa jaarratti irratti wanni jiru maal eega wal bultii wajjin jaaraniin boodatti
yoo hireen rakkina hujiidhaa biyya adda addaa keessa isaan buuse isiin biyya jiraatte inni ala jiraatte isiin ala jiraatte inni biyya jiraatte bakka tana keessa namni idduu galuu danda'u tokkoon danda'u haadhaa fi abbaan intalaatii fi haadhaa fi abbaan gurbaatis isaan laman qofa isiinis beeytee fi haala jiruu beeytee hojii teenyaaf rizqii nu barbaadu kutee jechuu beeytee yoo isiin dhiifama gootee fi ama tokko ta'u lama ta'u gaafuma dandeeysetti naa hoottu jechuu yoo dandeeyse mirgi khasiiti innilleen akkuma san haala rakkina adda isaan baase obsee taa'ee jiraachuu yoo dandee quwwuma isaan lamaa laalu malee waan nama cufa laalu miti garuutuu namni tokko hogga warra isaarraa gaafate fagaate yaa jara keenya dhufti keenyaa'u keessaa'u dhiirti wanni gartee waa hunda durarra ilma dhiiraarra jiru warra isaa wajjin wal ta'u yoon dandee baatii jaattiin dhufa yoon fedhe amata waan san irratti walii gallaan isallee rabbiin hin gaafatu isiillee rabbiin hin gaafatu rakkinni bakka tanatti isaan irra gahu hin jiru gama rabbiiti jechuudha ammoo duuba ilmi dhiiraa tokko carraaqee warra isaa kana jiraachisee bakka jirutti yoon biyya galee biyya keessa jiraachuun naa rakkoodha arra biyya keessa jiru hojiin qabu jee warra isaa kana yoonii fi bakka jiru quba qabaatee ifimmoo haala jiru keessatti rakkinni hojii keessa jiru nyaata godhachuu fi miiccachuu fi waa meeqa jira wanni ilma dhiiraa mudatu haalli isaa hafuu yoo isa barbaachisu taate hayyama jaartii isaarraa barbaaduun hukmi shari'aa keessa hin jiru isin dhiifama si haa gootu jechuun laal dhibbarraa dhibbatti hukmi shari'aa keessa jaartii ta'e gaafattu malee hin fuudhin jechuun hin jiru ammoo wanni inni isarra jiru haga danda'utti baatee jaat danda'u amata danda'u akkaataa gartee warra isaa kana deebi'ee warra isaa fedhinnaa isiin tunni nyaattee ni dhuydi raahaan keessa jirtu bakka hirribaan dhaabbattu akkatti isii tana hamtuurraa oolchuu danda'u har'a inni as garagaluu ni fuudha isiin heerumuu hin dandeessu ni kaasaa wajjin kana maaltu fixare wal marihachuu akkaataa isii kanatti deebi'uu danda'u isii ziyaaruu danda'u yaadu yoo ka dandeenye tahee hoo ganamaan dhugaatti hime anniin fuudha dhaggeeffadha anniin fuudha dirqamaan na fuusisa arra yooniif hin gartee ka'ee galeetiin si bira jiraadha jee si jiraachisuu dhiisi ilmaan kiyyallee jiraachisuu hin danda'u tanaaf jecha hamma rabbiin furmaata tokko nuu fidu niin fuudha je'ee isiin marihachuun duratti fuudhuu dandaya ammoo odoo eega fuutiin booda odoo isiin hin mari'anneen eega fuutiin booda akka namni haasidaa rakkoo ta'e tana takkaa hoosii fi jaartii jidduutti hamtuun uumne dafii torban keessatti eega fuutiin boodatti waan balleessitee itti himi waan isii gammachiisu godhiif warra isaaniitiin gahi nama aaqila dhalaadhaa foonsiidhaa itti ergi wahiis ergiif hadiyyaas ergiifi aarri isiitii fi cuftinis inshaa Allah torban tokko biran kutu ammoo hamma dandeessutti bultii jaara jettee isiin irraanfatiin halkanii guyyaa keessatti haasawaanis isiidhaa wajjiin haasawni isin jidduu haa jiraatu tanaafu ammoo haala kanatti anin jiraadhu yoo hajjettu taate gaafa wal mari'attuun filadhu bakka tanatti intalti namaatuun anitti dhaquu hin danda'u mirga kennee fi gadiin dhiisaa isii gaafadhu yoo haala kanatti hanga rabbiin furmaata naa fidu kanaan eyne taate sin gadhiisa ansiif jecha rabbiin na qixaaxuu hin fedhu yoo ammoo haqa qabda bultii jaarii gabbaatee haraan hin dalagini yoo hajjettu taate isiin intala caaqilaati sillee gargaarte ifillee gargaarte garuu walumaa galattu wanni gartee sirra gartee sirra argame islaamaa jechuu qabda akkuma haasawaatti yaa haadha mana kiyyaa atillee rabbumaa si quba qaba haalatti jirtu anillee rabbiin na quba qaba boruu yoo namni sitti odeessee abaluun kun bar zina godhaa yoo siin je'anii oduu sitti himan bar laalinsaaf deemta zinaa godhaa jechuu yoo dhageesse hagam takka aartaa hagam takka jibbita takka yoo niifi ni fuudhe siin je'anii fi zinaa godhee jiraataa hoo hamirra jaalatta bar akka haasawaatti akkuma jaanittu bishaan gartee daakan yookiin xuurii yookiin eela
muka khayani lala jam firra wan garte hanga inni gaddeerada toltu harabbin halal gode fi hamtu dura khayseti mela manirra maltu yoon rakkinina gode khanin fuudute fuuda sanis lakki ani sirratti fuudu hinfadu garu zinan jiraachuun fada sirra fuudur مئة لمان الراحة من رتي لبون تيسي جنب تشيف تو يتلالت أصلا انت التربي الإيمان خيسة خاي أبو هم تو دليدي ilmaan diqaalaadhaa garteeraa guddisuurra ani gartee fuuteetuma jaarsi kee fuudheeti warra qabaa fi jaarsi kee zinaan jiraatan tokko miti abadan tolin jettu intalti imaana qabdu gaafa kana waatu sii gala gaafa kana jettee gaafattee kuma qoflaatti dhiiftee isii eega firraa laaltee yaada si agarteen boodatti waan silaa dalaguu feetu san dalaydee وانين بركنا سينجي سن هجيران دله نقرتي هجيران أولشي أكوان براخي سنقلي نتلي أرتي بلتي فجأة من إلمان كم فجأة من في ستهمه أكنا مني حاسدان جدو سيني خنا حاسد استولا خسي حاسد استولا بلتين تي كان ديجا من سينجي جني أكست ولينجي هودا سرتورين ولما قالتو حال خيس جرتو في جكين خيتي سلالتي حكم شريعة دا أكما ريفو جيتي جارتي تيغافتو مليفو هندن ديسو وربي سينين جن ربي فانكحوا ما طاب لكم من النساء هلالا مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا ونربي إنونجي يو إن دنديسا تكلم سدي اللي فولا دنديتي يوسفوت أمو يو إفوبتي حال خيتي وانقلي تي الدنيا رزقك أبدو قام خيفيا إف بيتي لكي أني جارتو متيتا وجيتو جراتشو نارفين تي خفت أمنتو تات فواحدة لالت تاكيتي تيك أبدوتي أدب خيتين تا إسلامو من درك أماس ديرارتين قوني أكنو متي لما سدي أفرفود أيجو يودن دي سججو يودن دي فواحدة تك تنافو dhiira dhala suurra walii dhufe warra walii beeku kan wal bira dhaabbatu kan gartee shayxaanni haasida ilma namaatii fi kajinniidha idduu seenee warra gartee bultii isaanii isa duraan hin laayne warra kasii rabbiin isin haa godhu rabbiin akka irra caalu isin haa filuu jenna duuba. Gaafiin itti aantuu akka jettu obboleettiin teenya takka hedduudhaan jaarsa kiyya jaaladha inni illee hedduuna jaalata. حالة خنا رتبولتي وجين جارني أما تشن ولين توري ربين المولين وخني نلتشوتو جال لقد دولي قبنا قروتو واني أدنو باسل سببا أكونوميتي مالته إني نس على به دلقو أني لين على به دلقو خنو قد وجينا سببا أكونومي خنا والقرقاروتي جرو أكو مجانيتو جيرون توني قرتي خنتالي جمالمانين والقرقارون يو والقرقارن حررت اللي في أشودين دينجن لقى تناجي تدوبا أنا في أبان من خوتي دلينيتي والتقل باتتي ويا أفر بفودين دو شنته أكم هالينا قولتين إساس في حاجة باسه بكا هجيتي يتي ديبئة ورك خيسني رباها الدميسو قلوب ركون مالي ركون دقيفة دم يعقبلي وان أجايباتي قافتوكو أكومان رويتين بكا هجيرا سغالي دلالي إسا برا دقي خيني حاسيسو نمني سغالي إسين دقي إسا برا جروتهو فلأي تليفون خيسان إسا دوبيز أكمتي تليفون أودوني في إني دوباتشو جرو تليفون سا خيستي كمتي جيسا أكمتي أودوني تجيسي خنا إسانو مفنفن قروتو تليفون براتين رويتو خنا وجينها سوا خنا دقيفتو خرومتهتو إسين إن سغالي دي دالا دقيس إسرا أمو خنا سنقفر ليمتي بساس جلق قده نمني لنا أوديسني إني خل دالا مانا في دجيتشون دقي فدامي ور على ديمي دلقو وان إسان دي قجراتو غافان دوبا وان كده دقي هدو آريتين سلكي تدوي أبو أحمد يي أن الربود فول خير ربنا نقرسيسين فول خير دابين حركة خيسين ياكسين سوى ربنا نجيبسين واتكسر رانفن دافي أما خيست ورقاتية مسيجي دان بريسنا إركي لان
eenyu jamma isi jaani beekan jecha kanaan duratti haasawni bareedaan wal gaafatanii suuta wal gaafatan kan silaa walitti dhufanii wajjin haasawan hedduudha amma isii waa ifiif dhagehuufi warreen isii hasadu oduutti gartee takkarratti 90 ida'anii itti geessuun haa ta'u oduun isii marachite duuba gurbaanoo ajaa'ibaati mire jetteeree sihiike jeen amma gaa eegaa sihiikeen tun gurra gartee isii akka xiyyitiiti isii ilaaleessite diqqoo gartee vooltiin aaraa suni kan duraan isii tana buk godhee shayxaanitti digu jiru kun wanni akka shayxaanitti gammadu takka hiikaan jirtu addunyaa tanarratti zinaa dalaguu farshoo dhuguu fi shirkii dalaguu fi cufti isan gammadu isan laaleessitu wanni inni itti gammadu akka gaaritti jaarsaa jaartii waliiku gaafa gartee inni sihiike jeen wanni shayxaanni keessatti uume akkasuma harkaa buute intalti amma hirriba dhabde duuba obbaliin maal jettire wanni jettu eega guyyaa saniiti jawwaala saddaan muramne guyyaa 10 geenye halkanii guyyaa wal quban qabnu kaniin gaafadhu jechi inni sihiikenaan jeessan hiikaa ja'amaayi deebisaan yaa gabrittii rabbi ta duraati rabbiin sirra haa jaalatu jaarsa kee cinaa dhaabbattee bultii isa gargaaruuf rabbiin sirra haa jaalatu bakka itti buutan godhattanii gurfaa takka illee hulaa namarraa fudhattan achitti walitti dhuftanii haqa jaarsaa jaartii walii guutuudhaaf jaarsa keetiin jiruu if jiraachisuudhaaf karaa shari'aatiinis hamtuurraa if oolchuudhaaf kana dalaguu keetiif rabbi sirra haa jaalatu garuu jarjarri guddaan ati fudhatte intala dhalaa tagartee ni dubbisa jettu tana soortii dhageessa malee dhalaa san hin beektu rahima isaa ta'u haadha ta'u obboleettii taatu adaadaa taatu nama ta'e illee hin beektu kana adda baafachuu dhabuun kee dogongora guddaa takka talammee isaadha kanneen dhalaa mana fida siin jedhanis dhalaa akkamtu mana kiyya kana gartee dhufaa jettee odoo isa kanaa wajjin gatteessee nyaatarrattis shaahirrattis haa ta'u waan akkanaatiin alaa dhagahe akkami jettee odoo isan gaafatin geelota shayxaana warra gartee jaarsummaa jaartii adda baasu isii takkaahu tasiin jettu tuni jaarsuma kee kana gartee inni kun akkana si bulfatee si wajjin carraaqee si jaalachuudhaaf ifiif heerumuu feetu ta'uu sin beektu ati si gala bada jaarsa kee harkaa si baasee ifumaafu si fuudhuu ta'uu sin beektu kana odoo addaan hin baafatin na hiiki jechuun kee dogongora guddaa kunu harkate shayxaanni waan fedhu haasinni keetilleen tagartee achirraa si baaftee jaarsa kee heerumuu feetus yoo kanaan finxa baate jaarsa kee jalatti darsa guurratti tanaaf jecha walumaa galattu namni aaqilee dhiiraa fi dhalaa wanni jiru maali idduu isaaniitti waa sadii jiraachuun dirqama ta duraa jaarsaa jaartii wal amanu oduu nama alaa funaanuu dhabu jaarsi kee kana wasiin jaan dhugumsu dhabu waan itti gahuu feete isumarraa dhaga'u takka tallammee isaadha jaarsa kee dhugoomsuma sammuu keessa kaayadhu malee kijibsiisuu biran fidin hanga odoo deemtu odoo bultu waan dhugaa san si sirreessu inni kun ni kijibaa hanga beekteef itti dhaqqabdu lama sadeessaan jaarsaa jaartii sirrii walii jabeessu jaarsa kee wajjin sirrii qabdu geeleen qaba jettee geelee kijibaa tabaru jaarsa kee heerumtu wajjin sirriitii ala baasuu dhabu sirri ala baasuun maali si geessiti jaarsa kee basaasu dhala akkasaa si galee arra kootu barnu bira nyaatta jettee jaarsa qabdi yookiin isa fiddee haasayistee maal keessa jirta takkaayuu dhalaa gartee si jala gootee mee isa kana haasayisiiti siin heeruma jiini laali waa hedduu jira wanni dhalaan namarratti hojjetu karaa adda addaati tayumaa jaarsallee kas gootu jira siin heeruma jiiti wajji haasayisi oduu naa himita jettu jira tanammallee sagalee jijjiirrattee hedduu garee takkanaatan fatwaa keessatti jaarsuma sii sagalee jijjiirrattee haasayisite siin jaaladhe hirribaan siif dhabee jettee gowwaan jarjaraan ka'ee itti waan isa keessa jiru itti haqqisee as garagaltee gaafa kaan na hiiqiyatteen duuba ana takkasi goote laal dhalaan karaa kanaan hedduu dogongora guddaa keessa if galchaa jira jarjariinsaa kana qabaachuun duuba
hoggaanii fi kaatee gajaarsa keetiin na hiiki jettee jaarsi kee kun si hiikee wanni gartee duraan jettu kun cuftinuu jala deemtee laaltee hijiba hoggaa ta'uu barte sheenaan amma isii qabatti duuba tanaaf jecha odoo quba if nyaachuun hin dhufne waan takkatti jaarsaa jaartiin rakkinni adda isin baase waa sadeen armaa olitti dubbanni kun isin jidduu jiraachuudha qaba malee innilleen oduu jaartiin tee waan akkanaa jirti waan akka jirti fuudhuun qabu isiilleen fuudhuun qabdu wanni idduu namaatti gartee arraa adda diigaa jiru shariika gurbaatii fi geelee intalaati tanaaf jecha obboleessa keenya ati wanni siin jennu ta duraati rabbiin gartee jaartii gaarii sii kenne ta si bira dhaabbattee si wajjin hojjettu ta karaa kaaniin hulaa takka fudhattee achitti dhuftee araaraa si baaftu kuni cuftinoo maal jaalala isin jidduu jiruutu kana isii obsiisa garuu haqni silaa shari'aa isiin mana teessee ati carraayxee waan ati barbaaddu si gootee mana keessa jiraachuu garuu jiruun nama hin teessiftu biyya namaa jira jettee si cinaa dhaabbachuudhaaf intalti tuni kabajamuu qabdi. Tanaaf jechuma gartee isiin jettu laaltee maaltu isii tan akkana godha maaltu keessaa muka isii mura maaltu oduun isii geessa oduu akkamtu isii bira gahaa oduu addan baafatiin si hiike jechuun kuni gartee wallaala keetii fi waan gartee isiin sii taate kana miizaanarra kaayuu dhaba kuni dogongora guddaa keeti duuba tanaaf jecha obboleettii teenya wanni jennu yaa gabriitti rabbii hiikaa tanaan ta'isiif geessee suma dhugaa yoo feete intalti dhalaa takka mana abbaa fi haadhaatiin illee turtu mana obboleessa obboleetti mana iseedhaa malee goojjoo namaa hulaa takka fudhattee mana namaarra deemullee isiif kabajaa miti hattuun deemtu cuftinuu isi qajeelti karaa kaaninoo dhalummaan isii wajjin jirtu laal jaarsarraa akkasi eeyyuu beeki ati hulaa fudhattee bira galtu tana hoggu takka jaartiin ati bira galtu tuni jaarsa sirraa akkasi eeddus beeki kabajaan tee mana keessa jiraachuu siitu hulaa bana badiifitti bane hiikaadha hiikaan hanjamaan beeytu qoflan beeytu taphan beeytu aaraasin beeytu hiikaan tanaaf jecha hiikaan argamte wanni gartee isin irratti jiru karaa gartee ulamaa'ii isin bira jirtu waliin dhaqaati akkanaan je'ee jaartii tijjatana hiike jee inni haa gaafatu hiikaan akka harkasaa jirti sii miti eega beeyteen boodetti garuu wanni niin bakka tanatti si yaadachiisu yaa obboleettii teenya yoo gurbaan kun eega walit dhuftanirraa ammaan dura lama si hiikee jiraate lama hoggaan juu lamaan si hiike naaf haraami hiriyaati yaa halaalii jaahilli juusanii miti laal baatii takka si hiikee dafee si deeffata odoo baatii sadii hin geenye takka ammas si hiika ammas odoo baatii sadii hin geenye si deeffata lamaami yoo hiikaan arra inni siin ji'u tuni tasadeessaa taate walit deebi'uu hin dandeessan yoo hiikaan eega walit dhuftanirraa tarraa duraa takkaa hiikaa lammeessaa taate walitti deebi'uu hin dandeessanii haala amman dura dabree fi waan keessa jirtan waliin ulamaa dhaqaa ibsaa fi si haadeeffatu bultii tee jabeeffadhu haasinni gartee si jidduun seenini warra gartee walii galee bultii isaanii ooyfatu rabbiin isin haa godhu isin hin jenna. Gaafin iyyannaa sadeessaadhaa akka jettu tunis obboleessa keenya tokkorraa mee dhaggeeffadhaa obboleeyyan akkuma namaatti hingaa akkuma yeroon arraan tanaa gartee karaa psikoloojiitiin namni wal baratutti miciyoo dubaraa takka wal baranneetiin yeroo dheertuu wajjin haasawaa turre tunis dogongora keeti irreedduu nama wanni gartee isaan kasaaree bultii isaanii balleessu baatii jaha amal lama waluma qaadhiman haasawa dheeraa kanaan duuba walumaa galattuu obboleessi keenya kun maal jiru bara 2018 irratti akkasittiin warra gartee isaaniitti manguddoo ergadhe warri isaanillee naa kennanii harkadhu naan jedhanii dhaggeeffadhaame amma gurbaan kun maal godhere warra gaafatee maaltu barbaachisaa maal gartee feesi barifumaaf jaabee kadhu waa maaltu isarra ture sila gaafa intalti tun isaaf taate dura intala tana inni barachuu bakka maltetti dhaqee bakka isiin firasiitti fuula si ilaallatte isaaf ta'u
eega tahaateen boodat as garagalee isii wajjin maaltu barbaachisaa jee isii wajjin haasa'uu miti. Jiruu isaa tolfachuudhaaf maal godhuu qabaree? Bultii isaa urgeeffachuuf maal godhuu qabaree? Warra isaaniitti silkii godhee isinitti waa ergaa warra isaanii naa dhaqaati naa qaadhimaa ni kaanaa godhaa jechuu isirra ture. Ayfumaaf amma maal godhee gurbaan kun silkiitti dhaggeeffadhaame warra isaaniitti. Akka naagaa intala naagaa galatooma naa kennitanii maal gartee nurraa feesisaa jeen. Wanni isinirraa feesisu 100,000 dhaggeeffadhaame 100,000 kuma maallaqa biyyaa ergi. Sigalee kana boodaanis sa'a gartee goromsa dhalti tokko gartee nu bitaa waan gartee hojjaa adiidhaan hojjaa gurraattiin addeeffannu hadhaltii tokko nu ergii jedhaniin tole marabbaa. Amma gurbaan kun waan kana qabu beekadhaa ammas obbolowwan keenya mee ilaala mee jiruu tana keessa gad dhaggeeffadhaa. Namnummaan tokko keessa isaa beeku ka if hin dandeenye tokko fedhinnuma lubbuusaa saallisaa sossoohuudhaatti akkamittiin fedhinnaa isaa kana guutaa yaaduun odoo if hin mari'anne sammuu isaatiin odoo keessa isaa laalle wanni kanaa nama keessaa dhufuun irra hedduu warra bultiin isaanii diigamiinsaa tanaa beekadhaa dubbii tana duuba. Amma gurbaan kun ka'ee intala tanaaf hime warra keessan dubbisee akkana naan je'an jeen. Ammaas ajaa'ibaa laalaa intalti tuni warra keessan gaaboo himi warri wal haa baratanii akkaan anis ilmoo namaa ta'e atilleen akka ilmoo namaa taate warra keessan wal haa baratanii hin jenneen. Maal gootere fedhinnaan isaan haasawaan gartee majjaan itti liqatanii baatijaa ama tokko wal feeddagaa jiran tuni karaa kamii walitti dhufnaa yaaduu qofaaf jecha lafuma kaatee wa isa eeyde feetee liqeeffattuu walumaa galattuu waan qabdus walitti hidhaate warra isaaniitti ergite. Dhaggeeffadhaa isii ergaa beekadha amma warri isiin tun kaatee maallaqa kana erguurraa maaltu galeef sa'ellaa tacarraayixee gurbaa if heerumsiisaa jirtu isuma jechuun maallaqa kanarraa galeef. Amma gaa yuuyyaan keenya gowwoomina isaati wajjin lafaa ka'ee guyyaa gartee isaaf nikaa godhanii fi kana yaada isaan gaafatee amma gaafa kaan isiidhaan dubbisi jeen amma kaateeti warra isaanii dubbifte. Mee dhaggeeffadhaa waan ajaa'ibaa amma gurbaan kuni maal godhuu jiraata gandi gaafa gartee isiin dubbiftu intala ga'e dhuga feetaa'ee nutooni nu ergitees nu geesse galatoomi heeruma kee quban qabnu dhaggeeffadhaa gaafa ati kaatee arra heerumte addunyaa kanan nu ergitu tun kara gurba jaarsa keetii deebiti eenyuun nu tajaajila eenyuutu nu soora eenyuutu nu quba qabaata wanni arra nu gargaartu tun dhaggeeffadhaame wanni arra nu gargaartu tun karaa jaarsa keetii deebiti inni carraa ati carraa ta'e inni bakka taa'ee hurkaa keenyaata tanaaf jecha jaalattuu jibbitu abadanuma atin heerumtu carraaqqadhu nu carraaqi. Amma jagaa amma asitti dachiin zoorteen namtichaan amma dogongorri isaa maaliree ta dura wanni jennuun gurbaadhaan ilmi namaa tokko intala dhalaa takka fuudhaaf jaalachuun shari'a. Intalti dhalaa takkaas gurbaa tokko gartee heerumuudhaaf jaalachuun shari'a takka illee rakkoon hin jirtu kana keessatti. Amma dogongorri kee maali? Ta duraa warra intala tana jaalattee ifumaa isaanii wajjin haasawuun dogongora. Ta lammeessaadhaa maaliin isinitti erga jettee isaan gaafachuun dogongora. Ta sadeessaadhaa intalti tun lafaa kaatee feetu liqeeffattuu isiin bakkatee buutee warra isaanii waa erguun dogongora guddaa. Amma dubbiin tun maal fidde hasada fidde odoonii fi lalal gaafa dura hoggaa intala tana jaalattes warra keessan ergite hoggaanii fi warra saniif waa erguu feetes odoo horiin kuni khasii taate isiilleen sii kennite atummaan waan kana warra keessan karraa dhalatetti ergite warri keessan fuudhee manguddoo fudhatee haqaaraa fudhatee bordoo fudhatee aadaa manguddootti dhaqanii خبج أتل خبجمتي إسين كبجمي فون خيسن كبجمي الرجلون تن خراب ريدان سيجارمتي دوغون غور خيما لري إفي دبفتي جارتين تي وإرجيتي سيغالي جني رفتي
fitti khaaftee maalleeni ergamu kun intalaa erge intala teenya horiisiitii je'ee ummanni kun si garagaluudhaaf mirga isaaniiti. Duba furmaanni maaliree amma? Furmaanni amma dhaabbatu. Warra keessanitti iyyadhu. Yaa abbaa kiyya, adeera kiyya, hajarurraa obboleeyyan kee haa jiraatu. Dogongorri kiyya. Isin duubatti waan akkana keessa galee fixanne. Duuba akkanatti gandina garagalee. Natti dirmadhaajii manguddoo fudhatanii bordoo fudhatanii haa dhaqanii ziyaaraa soddummaadhaan haareetti gurbaa keeysan isin gargaarraa dhufne lallallal gurbaa keenya haganama odoonullee qooda keenya nuun godhin ilmana godha isinin je'e isinii wajjiin haasawee waan gartee qabanis isinitti ergan eega wahayyuun dhumtee waa hin isinii ergame naggaragalanii ja'a nutiin kun aadaa waliin qabna. Intala nu halaaleysaaf isinitti dhufne ejaniitu irrajiifatalla fedhan abbaa araddaa yaamanu fedhan bokkuu damiinaa yaamanu akkatti addaan galan isaaniitu wal beeka karaa kanaan intaltinis gamasiiti waan liqqeeffattees waan cufata fuute mataa keeti irratti horii kee haa ta'u horiisan isiidhaan horiisaati jettee isin warra isaaniitti naaf haa himtu karaa kanaan yoo dhugumaan jarri sababaa maallaqa kanaatiin ka garagaluun taates dubbiin siif ifaa galti taak ammoo wani ani sodaadhu yoo intalti kutaa garii jira tagartee dhalaan isaanii heerumuun feene yoo ati kutaa biraa taate isin kutaa biraa taate siitu if beeka namoonni gariinis eega waan nyaatanii intalti nuun intala teenya kutaa akkanaatiif hin kenninu warra jiru jira gosa akkanaatiif hin kenninu warra jiru jira warra aadaan jaahilummaa sammuu isaanii tana keessaan dhumin warra shanyummaa bira kutee jilba malee humaatti hin dhageemin warra sanbi cufa bira kutee iimaanni islaamummaa isaan biran gahin yoo warra kasiin tahini warra waa shurufkaan islaamummaa bira geeyse islaamummaa leeyoon qabaanne aadaa fi naamusa sharafaa ummanni keenya qabu kagartee manguddoo walit dhayxee duudara nu khaayaa jedhanii bar intala huccuu haadhaatiin nu baasaa waliin jedhanii bar boo kabajaa walii manumaa gadiin bahan akkasit deemanii intala huccuu haadhaatiin mana walii baasa ummanni keenya kabajaa akkana tanaa jira safafuu tanaaf jecha karaa san deebi'ii intala gartee yoo dhugumaan isaan kasii kennan taatis manguddoon keessa barti taak yoo intalti tun qaadhimaa namaa taatee yookiin heerumtee jiraattees achirraa adda baran yoo isaan jibbansa keen qabaatanis manguddoodhaatu adda bara tanaaf jecha waan dabre galaanni haa fuudhu si tana cufa if mude sheenaa quba keenyaadhu rabbii kee kadhadhu teetumaafuu karaa kee haaliqaa deebii gaafuma gartee majjaan neqattee تليفون بلاشين إسي وجين أمتمي قباتي جها حاسا وشغلتو سن ودو خرا ربيتي في ورخي سنيدي بيتي أمرين تكنت اللاقمتو وان دبر قلان هافودو أمري تكلي ربي الله في سي إسلت شوتو ربي ولدت هافدو ورا وان دبر الراقور سفرتي وان خرا خيري هجتو ولمانو ربي نوهاقودو دي بسا أكناتي ننغا ولتي دي بنو السلام عليكم ورحمة الله ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ورا دوغان ول جالتو ورا كرا حلالاتين ولتدامي بلتي جارات ورا جرو غاري جراچو جروتو والهمت همتا في همتمان يوكين امو همتو في همتمتون ددچ رتي دهاتني جرو ابا مرتي خنوف قپاي جرا ابا موهتو ولتلال ددچ جاللا اينو جاللا كلنس جاللا بوبسي حلالا كلنس جاللا بوبسي إلالا ما شاء الله شيخ كينيا كبجما بجارة ما دكتور لواء الإسلام ربي نسن الرها جالتو بكم سرهم بكم سسني هذا بلوسن إنجن أما جم جاتشن إسلاماتي تركم فن جاتشن ججبا وفي الاتفنو جاتشن إسلاما sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwii musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina gaachana islaamaa gaachana jajjabaa ofiin itti fannu karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu. Jazakallah khair.
brother. Obboleettiiwwan teenya dubartoota muslima hin ta'in kan isin jidduutti argaman gaaffii akka gaafatan jajjabeessaa. Kun isaaniif carraa akkaan gaarii ta'eedha. Kanaafuu akka gara maayikiraafoonaa dhufan jajjabeessuu qabdan. Hayyoo obboleessaa maqaa fi dalagaa kee ibsii gaaffii kee dhiheessi. My name is Ritesh. Maqaan kiyya Raatesh jedhama. Barataa kutaa 14ffaati. Gaaffiin tiyya amantiin hundi haala uffannaa irratti waan daangaa godhe qaba. Dubbiin tiyya dubartoota qofa irratti xiyyeeffatti. Haalli uffannaa kun yeroo irratti hundaa'ee jijjiirama. Garuu burqaan yookaan niqaamni hanga ammaatti hin jijjiiramne. Maaf yeroo waliin jijjiiramuu dhabe. Akkasuma gaaffii dabalataa takkaan qaba. Dhiifama naaf godhaa. Yeroo Ramadaanatti musliimoonni hundi ni soommanan. Halkan ammoo ni sooratan. Eegasuu soomana maaliif soommanan? During Ramzan, I've seen all the Muslims will be fasting. The brother said that by the passage of time, obboleessi wanni gaafate amantiin hundi uffannaa mataa isaa qaba. Ta'us adaduma yeroon jijjiiramuun uffannaan jijjiiramaa jira. Garuu dubartoonni musliimaa hanga ammaa maaf burqaa yookiin niqaaba uffatanii je? Obboleessa, uffannaan wal qabatee islaamummaa keessatti ulaagaalee guutamuu qaban jahaatu jira. Dhiiraaf uffannaan handhuurarraa ka'ee hanga jilbasaa uwwisuu qaba. Yoo xiqqaate qaamni hangi kun uwwifamuu qaba. Dubartootaaf ammoo qaamni isii guutuun uwwifamuu qaba. Wanni mul'isuun hayyamamu harkaa fi fuula qofa. Hayyoonni gariin kan fuullinis uwwifamuu qaba ja'an ni jiran. Ulaagaaleen shanan hafan ammoo dhiiraafis dubartiifis wal fakkaatoodha. Inni lammadaa uffannaan sun itti maxxanee kan boca qaama isaanii mul'isu ta'uu qabu. Uffanni sun bal'aa ta'uu qaba. Kan sadaffaa ammoo haphii tahee kan namni uffata san keessaan qaama namaa laalu ta'uu qabu. Afraffaan uffanni haalaan bareedee saala faallaa akkaan hawwatuun qabu. Shanaffaan uffannaan san uffata warra kafaree fakkaatuun qabu. Jahaffaan ammoo uffannaa saala faallaa fakkaatuun qabu. Dhiirri uffata dhiiraa, dubartiin ammoo uffata dubartii uffatuu qabdi. Kanniin ulaagaalee bu'uuraa jahani. Ulaagaaleen jahan kunniin amantiilee biroo keessattis ibsamanii jiran. Macaafa qulqulluu yoo dubbiste, kitaaba keessa deebii yookiin Diitoroonoomii boqonnaa 22ffaa lakkoofsa 5 irratti akkana ja'a. Uffata dhiiraa dubartiin hin uffatin, uffata dubartii dhiirri hin uffatin, namni waan akkasii dalage Waaqayyo biratti jibbamaadha. Dabalataan Ximootewoos duraa boqonnaa 2ffaa lakkoofsa 9 irratti akkana ja'a. Warri dubartii ammoo amalli isaan agarsiisan mataa tolfachuu, warqii fi callee naqachuu, uffata qaalii uffachuu, daangaa dabranii of kuuluu osoo hin tahin uffata qajeelaa akka tahutti uffachuudhaan, maal naan ja'uudhaan, of qabuudhaan haa ta'u. Dabalataan Qorontos duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 5 hanga 6 irratti akkana ja'a. Dubartiin waldaa keessatti Waaqayyoon kadhattu yoo rifeensa isii hin haguugne ofuma salphifte. Yoo hin haguugganne haa haaddattu. Aayaan Qur'aanaa yookiin hadiisni dubartiin rifeensa hin haguugganne haa haaddattu jedhu hin jiru. Garuu macaafni seera kana haalaan jabeesse. Macaafni dhimma kana irratti Qur'aana caalaa seera jabeesse. Dubartiin Rabbi kadhattu rifeensa hin haguugdu taanaan haa ifirraa haadduu je. Wanni wal fakkaataan kitaabban Hinduu keessatti illee ni argama. Kitaabban Hinduu yoo dubbistan seenaa Raamaayaan keessatti ibsamee jira. Wayita Pasuraam gara Raam dhufu haadha warrasaa Siitaadhaan akkana jedhe. Inni hangafa keeti. Kanaafuu ijatee gaqqabadhu. Hayaa'a kee eegi je'een. Rigveedaa kitaaba 9ffaa himni 85 mantaraa 30 irratti akkana ja'a. Dubartiin uffata dhiiraa uffattu uffata sanxureessaa jirti. Uffata dhiiraa uffatuun qabdu. Rigveedaa kitaaba 8ffaa keessatti Barahmaan dubartoonni rifeensa isaanii haa haguugan je'ee ajaje je'ee ibsamee jira. Kanaafuu kitaabban Hinduu keessatti, kitaabban Kiristaanaa keessatti, kitaabban Islaamaa keessatti hayaa'a fi eeguun dirqama akka ta'e ibsamee jira. Rifeensa uwwisuu akka qaban as keessatti himamee jira. Haa ta'u malee waan ati jetteen waliif hin gala. Adaduma yeroon jijjiiramaa dhufuun warra Kiristaanaa yoo laalte haalli uffannaa isaanii jijjiiramee jira. Dubartoonni bataskaana keessa tajaajilan rifeensa isaanii ni uwwisan. Warri kun qulqulluu ja'aman. Garuu dubartiin musliimaa yoo rifeensa isii uwwiste cunqurfamtee jirtii ja'aniin. Maaliif? Double standards. Double standard waan ja'amutu jira. Suuraa Maariyaam yeroo hunda isii uffatte argita. Isiin akka musliimaatti uffatte. Isiin musliima, dubartii musliimaati. Qaamni isii guutuun seeraan uwwifamaadha. Harkaa fi fuula qofaatu mul'ata. Wanniin ansii walii galu yoo ulaagaalee jahan sanniin eege jijjiiruu rakkoon qabu. Gama faashinaatiin akkaataan hijaabaa, niqaabaa, abaayaan jijjiiramee jira. Ulaagaa jahan keessaa osoo hin bahin bifasaa gurraacharraa gara cuquliisaa fi magaalaa yoo jijjiirte rakkoon qabu. Hanga ulaagaalee jahan hin cabsinitti waan kana godhuu ni dandeessa. Kanaaf ammaan tana hijaaba faashina garagaraatiin argita. Haa ta'u malee faashinni niqaabaa haalaan bareechifamee ulaagaalee ja'ame jahan keessaa bahaa jira. Wantoonni calalaqaan hedduun itti dabalamaa jira. Kunis saala faallaa harkisuudhaaf godhamaa jira.
kun haraama waan saniin alaa jijjiirtee diimaa yookiin gurraacha yoo uffatte rakkoon qabu namni hedduun bifti gurraachi dirqamasa gurraachi dirqamaa miti yoo uffata gurraacha uffatte tarii torbaanitti yeroo takka qofa miicuuf dirqamta adii uffannaan ammoo guyyaa hunda miicuu qabda filmaanni keeti adii uffattee guyyaa hunda dhiquu fi gurraacha uffattee torbaanitti yeroo takka qofa dhiquun filannooteeti hanga ulaagaalee hijaabaa jahan hin cabsinitti uffachuu mirga qabda ammaan tana hijaabni faashina garagaraatiin dhufaa jira hanga ulaagaalee jahan hin cabsinitti uffatuu ni dandeessa garuu kan hayaa eegu ta'uu qaba hayaa eegnaan ni hayyamama gaafiin lammadaa ramadaana keessa musliimoonni hedduun ni soommanan guyyaa soommanaa halkan ammoo soorataan dabarsan jette gaafii tana nagaafatuu keetiif hedduun si galatoomfadha maaliif soommanna rabbi qur'aana keessatti suuraa al-baqraa suuraa lammaffaa aaya 183 irratti yaa warra rabbitti amantan akka diliirraa dhoowwamuu barattaniif jecha akkuma warra isiniin duraa irratti soommanni dirqama godhametti soommanuun isinirraas kaayamee jira dirqama godhamee jiraa jedhe arra akka saayinsiin nutti himutti yoo beela to'achuu dandeesse fedhinnaalee teetanniin hafan to'achuu ni dandeessa kanaafuu yoo soommante fedhinnaalee teetanniin hafan to'achuu ni dandeessa dubbii ati jettuun waliif hin gala muslima hunda jechuus baattu osoo muslima hedduullee jetteenuma ta'a muslimonni hedduun ammaan tana ni soommanan wayita soommana furan ammoo ayyaana soorataatti deebi'an kun ammoo kaayyoo silaa soommanni kaayameef san bilaash godha waan ati jetteen waliif hin gala namoonni hedduun guyyaa gara halkaniitti halkan ammoo gara guyyaatti jijjiiran guyyaa guutuu rafaa oolanii halkan guutuu ammoo kirkee taphataa bulan jireenya duraan beekame san itti fufsiisuu qabda san keessatti ibaadaa heddummeessuu qabda wayita soommantu hammi soorataa ati soommantu gad xiqqaata kun ammoo fayyaa qaamaatiif gaariidha garuu heddummeessitee nyaatta taanaan rakkootu si mudata karaa sirrii taheen yoo soommante faayidaa hedduu argatta isa kanaaf viidiyoo tiyyataniin dhimma kanarraa haasawee ilaaluu ni dandeessa dhimma soommanaa irratti sagantaa kutaa 64 qabu dalageetiin jira sagantaan tun ramadaana keessa dhihaatti inshaa Allah faayidaalee soommanaa hedduu achi argachuu ni dandeessa deebisaasiif kana je'eetiin abdadha yoo gaafii dubartii muslima hin taane qabaatte nuuf dhiheessi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gaafii tana dubartii muslima hin tahin bakka bu'eetiin gaafadha. Maqaan isii Baandeenaa jedhamti. Barumsi ammaati nuuf kennite anaaf waan haariya. Beekumsi qiyyaas xiqqaadha. Kanaafuu gaafii bu'uuraa takkaan si gaafadha. Aayaalee Qur'aanaa 6,000 ta'an keessaa kan 10,000 lakkaawwaman. Waa'ee saayinsii eega ka dubbatan ta'e dubbiin ijoo Qur'aanaa maali? This is a very good question. That if the Quran contains more than 6,000 verses, and more than 1,000 speak about obboleettiin gaafii bareedduu gaafatte qur'aanni aayaalee 6,000 ol qabaatee 1,000 ol ammoo waa'ee saayinsii eega ka dubbatu ta'e dubbiin ijoon qur'aanaa maali jette obbolii akkumaan gaafii duraa irratti ibsetti ergaan yookiin dubbiin ijoo qur'aanaa tawxiida rabbii tokkichatti amanuu isa qofa kophaasaa gabbaruudha akkumaan amma dura dubbadhe qur'aanni kitaaba saayinsiitii miti inni kitaaba saayinziiti saayinz kitaaba aayatoota yookiin mallattooleeti qur'aanni kitaaba jireenya kee akkamitti akka tolfatuu qabdu sitti mul'isu nama shirishirii raabishaankar jedhamu wajjiin wayite wal morminutti kitaabni kun ogummaa jireenyaa irratti kitaaba irra gaariidha je'eetiin itti hime best book on art of living kitaabni waa'ee ogummaa jireenyaa akka gaariitti ibsu qur'aana kitaabni kun kitaaba akkaan gaariidha ummata miseensa biliyeena 1.3 ol ta'uu qaba kitaabni kun akkaataa jireenya keetti oofattu si barsiisa qur'aanni kalimaa rabbii waan ta'eef aayaan qur'aanaa tokkichi kallattii garagaraatiin ilaalamuu danda'a aayaanni waa'ee saayinsii irraa haasa'u kan 1,000 caalu kun kophatti waa'ee saayinsii qofa dubbatan jechuu miti dhimmoota biroollee ni dubbatan kun bareedina qur'aanaati namni waa'ee saayinsii hin feenes yoo dubbise ni hubata namni saayinsii beeku yoo dubbise ammoo kallattii addaatiin hubata namoota lachuu ni quubsa kun bareedina qur'aanaati kana jechuun qur'aanni kitaaba saayinsiiti jechuu miti tahullee aayaan qur'aanaa tokkolleen kan saayinsii hangammaatti mirkanaaween walitti bu'u hin jiru kitaaba rabbii waan ta'eef kitaabni kun qajeelfama akkaataa jireenyaa ibsa rabbii tokkotti akka amannu akkamitti akka isa gabbaruu qabnu akkamitti akka jireenya keenya qajeelfannu nu garsiisa waan gaarii fi hamtuu ibsa wantoota fardii tahan kan namni dalaguu qabuu fi wantoota hamoo tahan kan namni irraa fagaatuu qabu nu barsiisa deebisaasiif kana jeetiin abdadha and the prohibited things that you should abstain from it's mentioned in the Quran hope that answers the question sister
obbolii gaafii biraa kan nama muslima hin ta'in irraa dhufe yoo harkaa qabaatte itti fufi. Barumsi ati nuuf kennite nama hawwata. Odeeffannoolee ammaa ati nuuf kennite kan nama asitti argame keessaa waan kana amma dura namni hangam akka beeku addaan baafatuudhaaf akka harka isaanii baasan naa gaafatta. Kan itti aanu ammoo barumsi ammayyaa fi quraanni maaliif waliin kennamuudhaaf. Sister has a question. That's from the audience. Obboleettiin ummata as jiru keessaa hangam keessantu waa'ee barumsaa nama waltajjii irratti kannee kana beeka tan jettu beekuu barbaaddi. Yaaboo harka keessan baasaa. Maashaa Allah hedduudha jechuu dandeenya. Hundaas tahuu baatu dhibbeentaa 50 ol kan tahan ni beekan. An kitaaba qur'aanaa fi saayinsiin ammayyaa wal simamoo wal dida jedhu barreesseetiin jira. Kitaabni kun hulaa konferansii tanaa irrattis namaaf qoodamutti jira. Namoonni hin arkatin wayita asirraa baatan arkachuu dandeessan. Kitaabni qur'aanaa fi saayinsiin ammayyaa wal simamoo wal dida jedhu inshaa Allah hulaa irratti ni qoodamu. Kitaaba fakkii halluu garagaraa qabaniin guutame. Gaafii lammadaatiin wal qabatee barumsi ammayyaa maaf warra muslimaatiifis hin kennamnee ja'a. Obboleettiin akkuma hubatuu dandeessu kanneen dhibbeentaa tokko yookiin 10 yookiin dhibbeentaa 10 gad tahantu harkan baasine. Kanaafuu maashaa Allah hedduun isaanii baratanii jiran. Tahullee barumsa kana hordofuuf dhufan. Tarii kutaa gaafii fi deebisaatiif jecha dhufan ta'a. Qaama sagantaa tanaa keessaa sun isa irra gaariidha. Obbolii islaamummaan wal qabatee wanni jalqaba rabbiin ol aanaan qur'aana kabajamaa keessatti nu ajaje. Ajajni waahii xumuraa fi goolabbii keessatti kenname salaataa kan jedhu miti. Hajjii godhaa kan jedhu miti. Iqraa kan jedhu. Dubbisi. Qaray. Labsi kan jedhu kana. Kanaafuu ajajni duraa rabbii ol aanaan waahii xumuraa fi goolabbii keessatti kenname dubbisuu kan jedhu kana. Waa'ee barumsaati. Sababa kanaaf muslimni yeroo isaa irra guddaa barumsa irratti fixuu qaba. Alhamdulillah ummanni kibbarraa dhufe warri kerallaa warri cinaay ummata biraa wajjin yoo wal bira qaban alhamdulillah gaariidha. Musliimoonni kerallaa dhibbeentaa 100 warra barate. Musliimoota qofa osoo hin taane warri kerallaa hundi baratanii jiran. Musliimoonninis warri musliman tahinis baratanii jiran. Kanaafuu dhiibbaan addaatis ni jira jechuudha. Islaamummaan wal qabatee ammoo muslimni hundi baratuu qaba. Dhaamsi warran baratiniif dabarsinuus kanuma. Barumsa baratuun haalaan barbaachisaadha. Rabbiin ol aanaan subhaanahu wa ta'aalaa wahyii xumuraa fi goolabbii keessatti jalqaba waa'ee barumsaan nu ajaje. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha. So that's the message for those who are not educated, that acquiring education is important, and that is the first guidance given by Allah subhanahu wa ta'ala in the last and final revelation, the glorious Quran. Hope that answers the question. Ifaan golgoloine kadukkana mooyuu Ilahin nuuf ibsee ka hunda dandayuu akka dharri cabdee dhugaan ifa bayuu nuura alhudaan ifee rabbiin nuuf haa kaayuu. Maashaallah hayyuu islaamaa guddicha Dr. Zaakir Naayik rabbiin beekumsa irraan beekumsa si haa dabalu. Bakkuma jirtutti rabbiin si haa tiisu siin jenna. Qophiin itti aantuu barnoota aqiidaa qulqulluuti. Barnoota aqiidaa qulqulluu qooda tokkoffaa kutaa 100ffaa irratti xumurree jirra. Inshaallah har'a qooda lammaffaa kutaa tokkoffaa eegalla. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. غري إنما وان تاني يالا إذا مخلوقات خالقه لا الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. dhaggeeffattoota fi hordoftoota raadiyoo Nuur al-Hudaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Alhamdulillah galati ka rabbiitidha. Fanni aqiidaa ka barumsisii barachuu jalqabne kutaa 100 xumurree jirraadha. Torbaan dabree kutaa 100 waliin geennedha. Kutaa sun keessatti waa hedduu barannedha. Asmaa sifaatan jalqabne eegasi firaq adda addaa achirraa haqiidaa alusunnaa waan isiin taate asmaa sifaat keessatti baab qadara keessatti kalaam rabbii keessatti qur'aana warra immoo isaan faallessu baab kan guutuu keessatti dubbannee dabarsine
akkasit kutaa dhibba waliin geennedha am yoo rabbi dharda tokkenne kutaa jadiida kutaa aaraa jalqabnaa jechuudha akkasi kutaan tokkonfaa kabarums kennaardha al-istithnaa fil iimaan waan jedhan al-istithnaa fil iimaan iimaan keessatti insha Allah jettee foohu koba baasu yoo namni tokko dhufee si gaafat anta mu'min at mu'mina yoo siin jedhan ana mu'minun insha Allah ani mu'mina yoo rabbiin fedhe akkan jechuu masalatan irra asofnaadha iimaan akkasin dura dubbanni iimaan jechuun ahlus sunna wal jamaa'a biratti waan baksadiitti argamu onne qalbi umna arrabaadha waan bakkitan sadeenatti argamuun iimaan jenna wanni dhikrii ka qur'aana ka khayrii ka tarrabaan dubbattu iimaanadha wanni atumnaan daladdu ak salaata ak zakaa ak hajji waan kan fakkaatu kaatin umnaan daladdu kunilleen iimaan keessa jira wanni atin qalbiin dhugoomsitu akka rabbi irratti hirkachuu akka rabbiin sodaachuu akka mallee garum rabbi qof kajeeluu waan kan fakkaatu ka qalbii yookaan onneen dhaabatuuni kunilleen iimaan keessa jira jechuu iimaan jechuun waan bakkitan sadeen keessatti argamaatiin ka ibaadaa jechuu iimaan jennaani iimaan kan keessatti insha Allahu jechuun taha insha Allah akana hintamoo hintahuudha nami keessan wal dhabe as keessatti nami akkaata sadii wal dhabe akkaatan lama moggaa akkaatan tokko iddu jireessadha warri tokko dhowwee jabeessee daanga dabre insha Allahu jechuu iimaan keessatti haram godhan hintahuu jechuu warri tokko laafisee gad buusee rakkinni hin qabuu jedhan akkanaan warri kullachuun xarafaadha mogga lamaan ahlus sunna wal jamaa'aan wasaxaat akwar sunillee dhibba dhibbatti hin tahuu hin jennu akwar kanaallee dhibba dhibbatti hin tahaa hin jennu dubbiin iddu jireessaa jedhan jechuudha tokkinne aqiidaa ahlus sunna wal jamaa'aa iimaan keessatti insha Allahu jechuun hintamoo hintahuu kan waliin laalladha ahlus sunna wal jamaa'aan tafsiil qaban dubbitan addaan baasan addaan foohanii jechuu dubbitan waqti gari iimaan keessatti insha Allahu jechuun haraamallee taatii isuma kufriyyuu taatii jedhan waqti gari insha Allahu jechuun iimaan keessatti dirqam taatii waqti gari jaa'iza hingahaa hin baqqahaa jechuu iimaan keessatti insha Allahu jechuun yoo kana wanni kun ahlus sunna wal jamaa'a biratti akkaata sadiin laalamti gad dhiisnee akka warri suni hin tahullee hin jennu laafisna akka war kana hin tahaa rakkinna hin qabuu hin jennu addaan baasnadha insha Allahu jechuun iimaan keessatti haram tahuun mala waajib tahuun mala baqqahaa yookaan gahaa tahuun malaa jechuu insha Allahu jechuu yoo atin shakkite hunda iimaana keessa shakkite yoo atin shakki irra insha Allahu jette kun hin tahuu jedhan hunda iimaana keessa shakkite at mu'mina jennaan mu'min jechuun iimaana walitti dhaans qaba iimaan jechuu iimaan qabda ati jennaan insha Allahu yoo rabbiin fedhee jedhe kun hin tahu yoo hunda iimaana keessa shakkuurra taati hundeen iimaana rabbitti amanu keessatti shakkita guyyaa akhiraatti amanu keessa shakki qabda rusultootatti amanu keessatti shakki qabda kitaab rabbiin subhaana buusetti amanu keessatti shakki qabda kan keessa shakkite jennaan sabab shakkiitiif insha Allah yoo rabbiin fedhe anin waan kanatti namana yoo rabbiin fedhe jettee yoo jechi kana shakki irra kaate dubbatte hunde iimaana asli iimaana shakkite sababa shakki suniitiif yoo insha Allahu jette kun haraama isuma kufrii si geessayyuu jedhan maaliif ennaan waan kanatti amanuun murama tahuu qaba
ككرة كل شكين كيس جر ككرة كل همبر أني ككنته كبا مرمي جل سررمي مركني فمو كبا ونكون قلبك كيست وندين إيمانا أكا ربت أمنوا أكنا ملائكات أمنوا رسولتوت أمنوا كتابت أمنوا كي آخرات أمنوا كان كيستي شكون قبض كونين سبرت جل سررمي مرمي مركناه أكست قلبي تكيسة ترجمو قبا شكيت سبب شكيت إن شاء الله إيمان كيسة جت جنان هنته حرام كفري ما ننان سبب ساتو شكي هن شكيتين ربي شكيت يا أخي أفي الله شك سلا ربي كيسة شكي جرا شكي قبهن أرقمي ربي وقوتو دنده وقوتو أومو إبادة كيفتشو كان شكتا كان شكون كفري كن دقة كل قلبي تكيستي شكمون قب دبت قلبي تكيسا كن مركناه قبا يو سبب شكي الركاتي إن شاء الله إيمان كيست عند إيمانا كيسا شكتي سبب شكي الركاتي يو كوان أكسي جتتات كن حراما اسما كفري سيجيسا يوجد حالا لميسو أبصدات المؤمن جتشو لبوت كل ليسو أبصدات المؤمن جتشون إيمانيا كتبت جتشا دلقا لقومسو جتشا الربات دلقا أمناتي لقومسو قلبيتي وانه هو قد أوان كان دبت مركنيسو هندنده مركنيسو نسا دبت هنجباتا يو أم مؤمن في جدي نمف قل ليستها أنا مو قل لومتي تنافو إن شاء الله جدا يجد كونين بكتناتي درقمتها جدا إن شاء الله جدشونك ماني فنان أف قل ليسو صدات كيف مؤمن يجد إيماني شو وان قدري وان بك سدي ترقم كريف جنسون وان بك سدي كيسة ترقم وان كان قوتو مركنيسو نسا هنججبات يو أمو مؤمن في جده نمو كان قوتو مركنيس فكاد أنا مو مركنيس سنجرو يو أمو مؤمن في جده نما مالي لبوسا قل ليس فكاد أنا مو لبون تي قل لومتي تنافو في قل ليسو وف قل ليسو في الصداد جته أنا مؤمن إن شاء الله جته حالا كانت إن شاء الله جتشون در كمال ما ننان رب سبحانه قرآن كيسات فلا تزكوا أنفسكم لبو تيسان هن قل ليسنا ننجئه أتسي ونيات صداتو لبو قل ليسو صدات أم مؤمن في جتة جنان لبو قل ليسته لبو قل ليسو ربي قرآن كيسات دو جرا حالا كانت إلالتي كانت إن شاء الله جتشون إيمان كيسات إني درقامتها جدا أكنا حالا سديسو تيدا تجائزة حالا سديسو إن شاء الله جتشو إيمان كيست ونيات اتفيت تبركادا مشيئة ربي فدي ربي كان دبتشون بركة فتشو فيت بركة بربادو فيت فدي ربي كان دبتشون إن شاء الله يربي فدي جتشم كان دبتشون بركة بربادي حالا كانت جائزة هم بكها جدا أنا مؤمن إن شاء الله جتشو أسي ونيات التبرباد فدي ربي كان دبتشون بركة برباد فدي ربي كان دبتشون خيري إدو خيري دوغا مشي ربي كان دبتشون برباد مالي هن شكنين أكا كدراسون لبو قل ليسو اللي هن صداني أكا كلميسو أتسي ونيات برباد مقوم ربي كان يوكان فدي ربي كان دبتشو بركة اتبرباد حالا كانت جائزة هم بكها ركن هنك أبو يوكان أنا مؤمن إن شاء الله وأن تسيت اتفيت وأن قلبك يان رابط كإيمانهن وأن قلبك يان أرقمي كإيمانة كأمل دلقا كإيقسي الربان دبتشو كإبادة كإيمانة جتشو وأنكم فدي ربي تناف أرقمي جتشو اتفيت فدي ربي تن
naaf argame rabbittu naan fedhe jette ana mu'minuun inshaa Allah akkan jechuun imaan kiyya ka an qab kana rabbuman naan fedhe jechuu itti yaaddedha haala kanatti inshaa Allah jechuun hin baqqaha imaan keessatti hin gahaa jechuu yoo akkana haalan kun haala sadi tahaa jechuu ahlus sunna wal jamaa biratti imaan keessatti inshaa Allah jechuun haraamta kufrita yoo atin undee imaana keessa shakkite haala tokko tammoo dirqamta haadha yoo atin lubbuu qulqulleessuu sodaatte yoo lubbuu qulqulleessuu sodaatte ana mu'minun jechuu kanaan imaan jechuu wagudda wakan guutuu mirkaneessuu hin dandeenye akkan jechuun kiyya lubbuu tiyya qulqulleessuu fakkaatti anammoo lubbuu qulqulleessuu hin sodaadha jette ana mu'minun inshaa Allah jetta asitti inshaa Allah jechuun dirqamtaha maani fennaan waan eeggatama kana irra baqachuu suni lubbuu qulqulleessu haala sadeessoo jaa'iza hin baqqaha imaan keessatti inshaa Allah jechuu maani fennaan inshaa Allah asii wanni atitti feetu tabarruka baraka barbaadu yookaan wanni imaana kanaaf argame fedhi rabbiitiin naaf argame jechuu itti feeta haala kanatti hin baqqahaa jechuu barumsi keen kaardhaa kana haga barumsi taanutti barakallahu fiikum جزاكم الله خيرا الله 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 مولاه بكاسان همالي الله خالق وانكينيو الله جتا المنامة الله باطل دقينيو الله Samutinya Rabbi Allah Kuracun dan denyu Allah Kuracun dan denyu Allah Dan gani nufkai Allah Lakin terkam fanu Allah Quran fadisan Allah Kofata kabanu Allah Kofan hajiranu Allah Quran fadisan Allah Kofata kabanu Allah Kofan hajiranu Allah 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 Maula Allah 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 Maula maashaa Allah sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa ustaaz Huseen Sooraa Booranaa rabbiin isinirraa jaalatu ammas sadarkaa keessan ol nu haa fuudhu bakkuma jirtanitti isin haa teessu isiniin jenna fedhii rabbiitiin sagantaa guyyaa har'aatiif qindeeffannee asuma irratti goolabna hanga sagantaa itti aanu walitti dachaanutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة